Ashama harka fuune hordoftoonni YouTube chaanal Risaala Gamoogor kun gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii Jiddu Galeessaa kaaba lixa Shaggarii. Lafti isinitti amma agarsiisaa jirru kun asiin viidiyoo kanaan ilaalaa jirtan mishigii yookaan lafa diinni keessa qubatee keessa bulu mishigiidha jechuudha. Qorqorroo mana barnootaa diiguudhaan boolla lolaa tolfatee waraanni mootummaa keessa jiraatu. Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon rukutee keessaa baasee isin agarsiisaa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turtanii mishigii isaa daawwattu. Mishigii diinaa. Oso walbeno lubalachisani goda Kenya seenan jarri muluti alkananani oso walbeno lubalachisani goda Kenya seenan jarri mulu fa bombi jirtama kotu tirigana muri mulu situ de kesa bulena tasasi sena duri mulu dafa fanke doksani atistade ada warma mulu dukani duri sundar bela muntatu ada warma mulu bode jamurranas bai wajindem na chafetuma mulu kaena kumambare di jarri malifti sarabdi ya fi fine serabsena nistenyuma masagati ati jarri anu lama jafitu lama kowari anggo dansan flavori anu lama jafitu lama kowari anggo dansan flavori Ilkaamna isin argitan kuni mishigii waraana mootummaa mana barnootaa isin argitan kana diigee qorqorroo isaa boolla mishigii qotatee irra dhaabee kitaaba mana barnootaa akkuma isin mul'isaa kana gabbaasee akka isinii isaatti qabate waraana mootummaa Ramtu siamuleto senana waramtu siamuleto waragalle jirra adanji ramtu siamuleto senana waramtu siamuleto waragalle jirra anuga dinjisu marsesega alaga durano dorsi sabe anuga dinjisu marsesega alaga durano dorsi sabe alaga durano dorsi sabe alaga durano dorsi sabe alaga durano dorsi sabe Hayyee kaa gammaatti nu faana daawwachaa turtan mishigii loltoonni mootummaa yookaan ergamtuun mootummaa PP faashist Abiy Ahmad boolla qotattee keessa jiraattu jechuudha. Boolla qotatteefis duuti isaanii loltu waan ajaa'ibaa laala qabeenya mana barnootaa diiganii mana barnootaa diiguudha. Boolla lolaa irratti qorqorroo mana barnootaa diiga. Olqammee jaalaki olqamme. Laala kuni waraana mootummaatu tolfatee jecha mana barnootaa isin argitan kana irraa diigee mootummaadhaaf asitti tolfataa jechuudha. Laala. Manni barnootaa ilmaan Oromootti barattu kabaja dhabee lafti diinaa kabaja argatee lafti lolaa kabaja argate Oromiyaa keessa mana barnootaa banuu irraa kanarraa kan hubattan Oromiyaa keessa mana barnootaa banuu irra lafa lolaa banuu wayya jedhee mootummaan faashista Abiy Ahmad karoorfatee deemu jechuudha. Welcome mishigii kana adda. Welcome ayyaa kiriidha. Mee kana jala tuushee eessa dhufaata? Muluti alkananani oso walbeno lubalachisani goda Kenya seenan jarri muluti alkananani oso walbeno lubalachisani goda Kenya seenan jarri mulu fa bombi jirtama kotu tirigana muri
Mulu mulu situ deke sabule nata sasi sena duri. Mulu mulu ada fafangke doksani atista de ada warma. Mulu mulu dukani duri sundar de la mutatu ada warma. Mulu mulu bode jamurra nasbai wajindem na chafetuma. Mulu mulu kaena puma bareti jarri maji sarafi. Ya fi kine serap sena nistenyo ma masagati amti jarri. Anura ma jatu tamako warri anggodan sanefnebari. Anura ma jatu tamako warri anggodan sanefnebari. Urufa bombiti amuleto kae kajela da amuleto kajela doyoda ada jijiram tu siamuleto senana walam tu siamuleto waragalle jirra chafe tula mali amuleto kae tu famuna amuleto